Hai akkam jirtan naguma keessanii dhaggeeffattoota kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kooti. Anis nagaa kooti. Galata Rabbii haa ta'u. Akkam jirtu jajjabaattuu har'a barumsa baay'ee bareedaa rakkinoota dubbii keenya hamma har'a ga'u rakkachaa turre qabadheet isinii dhufee jira jechuudha. Na jajjabeessuun irraanfatinaadha. Innis har'a maaliin hojjenne yeroo hundaa hin hojjenna nuti YouTube'n dalaynaa birrii nuuf hin kaffalu maaliin rakkinni isaa wariyettan formaata isaa qabadheeti isinii dhufee jira jechuudha. Komentii barreessuun like share gochuun na jajjabeessuun irraanfatinaadha. Namoota biraatiifis hiriyoota keessaniifis ergaadha. Amma qaxxitaa eessa seenaa kiroomii keessa seenaa jechuudha. Namoonni hedduun doolaarii naa qottoora naaf hin kaffalu yookiin naala hir'ata jettee rakkachaa kan turte formaata isaa sii fideetii dhufee jira jechuudha. Like share comment gochuun na jajjabeesse. Akkuma argitan amma kiroomii keessa galee tanaan jira. Kiroomii keessa jechuudha. Kaza hedduu tanan tuqa. Obsaan na caqasaa jechuudha. Kaza kiroomii keessa galtaniin booda iddoo doolaarii isinii kaffalu san biyya kamiin akkasii qoxxoruu barbaadda kan jedhu sirreessin dura erga monetization yookiin congressionii taatee booda birriin kiyya naalaa hir'ata. Ani tasfaa kutaatanan jira. Yookiin hojjechuudhaaf fedhiin koo baay'ee hir'achaa jira. Itti rakkachaa turte jechuudha. Amma formaata isaa sii fidee jira. Erga kiroomii keessa galteen booda YouTube Studio Monetization kan jedhu barreessite jechuudha. Barreessite jechuudha isa kana. Amma erga suuteen booda asii obsaan na caqasee. Turkee tarkifata waan ta'eef obsaan na caqasaadha jechuudha. Mee na jajjabeessadha. Namoota birootiifis ergaadha. Komentii godhaadha. Amma gadi taa'ee sana keessee kiroomii keessa iddoo sa'aatiin kiyya jiru san. Iddoo sa'aatiin kiyya jiru san na geesse jechuudha. Amma YouTube keessan ta'u asii kinoo piroofiinaaliin kiyya mul'ata. Achi suuraan kiyya mul'ata. Asii iddoo sa'aatii kiyyaa mul'ata jechuudha. Iddoo qulfii tanallee akkamitti akka sirreessitan viidiyoo isinii hojjedhee jira. Isallee galaate itti fayyadamaadha akkamitti akka bantanii. Amma gadi taa'ee sasseena jechuudhaani bilbila tiyyaa gara gadaanuu kunoo mallattoo siitingii kan tokkoffaarraa tana tan tokkoffaarra jirtu tana ishee tokkoffaarra jirtu tanan tuqa jechuudha. Ishee tokkoffaarra jirtu tana mallattoo siitingii tana jechuudha. Ammas obsaan na caqasaadha jechuudha. Asirratti siitingii keessa erga galtaniin booda asitti jeenenaar jedha. Jeenenaar jedha jechuudha. Jeenenaar iddoo jirtu tana warri hin guunne iddoo hinuu qastii tana qastii as jirtu tana ishee tuqxanii kinuu amma isinitti mul'ata. Iddoo jeenenaar jettu tana iddoo kinuu qastii tana tuqxanii gara US itti jijjiiruu qabdan jechuudha. Noosumatti ani eessattan guute kun akka tursiisitanii kinoo ani US guute jechuudha. US gootanii kazaa iddoo kanatti bilbila keessan save kan jettu isinii dhufte jechuudha. Amma ani isa guuteera waan ta'eef kointinii chaayinaalii kan jedhuun barbaada jechuudha. Ishee lammaffaarra jirtu san. Ishee lammaffaarra jirtu sanan tuqa.
Yoo argitanii miti ishee lammaffaarra jirtu tuni saagla inteettinnaa dhufte. Maaliif inni tokko jalqaba jeeninaal irratti guutee birrii biyya kamiin fudhachuu barbaadda? Kamiin akkasii qoxxuruu barbaaddadha? Inni chaayinaal irra jiru kun immoo iyyuu birrii biyya kamitti jijjiiramee akka fudhattu barbaadda? Kasiin jedhudha. Silaasii isa kana guutuun dirqama keenyaa jechuudha. Hundi keenya iyyuu sirreessuu qabna jechuudha. Anamma isa kana sirreessuuf asitti beezikaal irra jira. Asitti chaayinaal irra jira. Kan duraanii jeeninaal irra ture jechuudha. Isa tokkoffaa kanarra jechuudha. Isa tokkoffaa kanarra. Amma isa kana biyya isaa ani unit state yookiin Ameerikaa guutuu barbaada. Iddoo kinoo qastiin jirtu tana. Iddoo kinoo qastii xiqqashoon jirtu tana ishee sanan tuqa. Kazaa kinookatti biyya naa fide jechuudha. Biyya naa fide jechuudha. Amma unit state Algeria, Australia, Bahrain, Kuwait, Canada, Albania, Kaasta biyyoota garaagaraatu jira. Biyya kamiin akka birrii kee fudhachuu barbaaddu? Itoophiyaan gamaallee birriin Itoophiyaatti jijjiiramee birrii gahaa hin arganna jennee yaadnu Ameerikaa yookiin unit state waan taateef nuti unit state irra bu'achuu qabna. Nani amma isa kana sa'aatii kana nas tuqe Iraaqiin guuttadhe sirrii miti sijjamar sa'aatiin tuqe. Innaan Liibanoos, Laabiyaa biyyoota garaagaraatu jira jechuudhaas. Suuta jettanii barreeffamni isheetti xiqqashuudha. Suuta jettanii barbaaddachuu qabdan jechuudha. Suuta jettanii harka keessaniin ulooftanii amma uummata natti fakkaate kasaa qoyga unit state neessarti unit state ishee amma unit state argadhee jira. Zimbabwe, Yemen, Vistaaniyaa, Venezuela, Uraangoo kaza isheetti qaxxalee meeqa farratti nos unit state barreeffamni isheetu bataam xiqqashuudha. Iha unit state isa kanarra gootan jechuudha. Erga isa kanarra gootaniin booda ushattanii irraa bahuu hin qabdan. Eessa dhuftanii kinoo as iddoo seef jettu tana jechuudha. Iddoo seef jettu tana tuytanii seefi gootu jechuudha. Seef caanni gootanii jechuudha. Kaza seef ta'ee jira. Iskii qoysiitingii keessa galii tana laala. Iddoo duraanii sana naqa. Guutamte moo hin guutamne? Amma jeeninaal irra jira laali. Duwwatti naalaa deebi'e. Chaayinaal irraan godhadha. Chaayinaal kinoo iddoo sanatti duratti maal jedhennaa dhufe silent quantity of redesk kan jedhu silent ni dhufe. Amma United States kan jedhu irratti guutadhee jira jechuudha. Haala kanaan guutee jira, seefi godhee jira. Amma isa kana asitti dhiistanii bahuu hin qabdan jechuudha. Erga asitti dhiistanii irraa bahuu hin qabdan jechuudha. Eessatti ol deebistanii jeeninaal kan jedhu irratti ol deebisuu qabdan. Jeeninaal kan jedhu irratti ol deebisuu qabdan jechuudha. Silaasii iddoo lamattidha kan guutamu jechuudha. Seenillee iddoo kana lamaanitti xinqaaqedhaan guutuu qabdan jechuudha. Viidiyoon kiyya yoo isinitti tole like, share, comment gochuun na jajjabeessadha. Guyyaa biraa hamman deebi'e.
barumsa baay'ee nama fayyadu, baay'ee nama hawwatudha. YouTube kee jala galchanii wantoota hedduu barachuu dandeessan jechuudha. Waan gaafa isinitti ta'e illee na gaafadhaa jechuudha. Guyyaa biraan deebi'ee dhufutti. Bye bye.